Baay'ee galatooma Dr. Rabbisaa gaaffii cimaa lama. Tokko karaa soosiyoloojii amantiin maali? Gaan amantii hawaasa keessatti maali kan jirudha? Karaa soosiyoloojii keessatti karaa waa'een amantii kutaa tokkodha. Sociology of religion kan jedhamu jira. Sociology of religion kuni amantiin attamitti dhufee, maaliif dhufee, gaa maalii qaba hawaasa keessatti kan jiru qorata. Koorsii baay'eetu irratti kennama. Warri amantii baratullee irratti hin baratan natti fakkaata soosiyoloojiin keessatti hin dhufa. Amantiin maali karaa soosiyoloojii? Amantiin belief system amanuu achirratti hundaa'e immoo muuxannoo namni qabaatu waliin amantii rarra'ee waan namni hojjetu waan nama waliin hojjetu kanammoo hojiirra oolchuudhaaf jaarmaa inni qabaatu instituushinii jaarmaa qabaatee karaa jaarmaa sanaa waa'ee amantii isaatii waa'ee muuxannoo isaatii karaa attamitti akka hojjetutu jaarmaadhaan immoo hojiirra oolchaa jechuudha. Fakkeenyaaf instituushinii qaba. Instituushiniin fakkeenyaaf karaa Oromoo laalle galma qaba. Karaa kan Musliimaa laalle masgida qaba. Karaa Kiristaanaa laalle bataskaana yookiin cheerchi qaba. Iddoon kun instituushiniidha. Amantii hubachuudhaaf maal akka ta'e hubachuudhaaf aadaa uummata sanaa hubachuu barbaachisa. Maaliif aadaa irratti hundaa'a amantiin. Aadaan suni akkatti namni waa ilaalu, akkatti namni waa hojjetu, akkatti namni waaqayyoon sodaatu kan hundumaa agarsiisa. Kanaaf fakkeenyaaf Oromoo keessatti karaa amantii Oromoon na laalle dhugaaf soba, cubbuuf haqa kan jedhamu jira. Amantiin hundumtuu waan akkasii qabaa jechuudha. Cubbuun hamaadhaa hojjetamuun irra hin jiru, haqidhamuun irra hin jiru. Namni kabajaan ol ilaaluu qaba kan jedhu qaba. Amantiin hundumtuu pirinsipiliinsaa namni nagaan akka ol jiraatu akka namni ol abdatee ol duukaa waan gaarii hojjetu hima. Haa ta'uyyuu malee kun yeroo hojiitti dhufu hin rakkisa. Maaliif rakkisa yeroo tokko tokko namoota aadaa namaa tuffatantu jira. Amantii fudhatanii. Namoota nama tuffatantu jira. Amantii koo malee amantiin kan gatiin qabu. Amantii koo namatti fe'ee fudhachiisa jedhanii warri ka'an jiru. Yeroo akkasii kana safuu cabseetu haqa balleessee rakkoo guddaa uummata gidduutti fidaa jechuudha. Kanaaf hiikaan isaa kanuma fakkaata. Gahaa guddaa qaba garuu. Gahaa guddaan amantiin hundumtiyyuu taanaan nagaan akka jiraatu hima. Tiyeeri. Hojiidhaan garuu kun akkuma amma dhagaa jirru warri dhaqaa duulaati lolaa nama ajjeesaa jedhantu jira. Warri akkasiitu immoo jira amantii keessa. Garuu sila akka haqaatti amantiin nama gidduutti ilma namaa gidduu nama hundumtuu ijoollee waaqayyooti ol ajjeesuun ol salphisuun ol tuffachuun hin jiru. Akka obbolaatti akka obboleettiitti nagaan ol jiraachuudha. Garuu kun akka biyya lafaarra arginetti amantiin iddoo guddaa taphateera. Duula kaasuudhaaf, nama walitti naquudhaaf, akkasumas immoo nagaa fiduudhaaf, jaalala fiduudhaafis gahaa guddaa taphateera. Kanaaf yeroo waa amantii dubbannu kan hunduma isaa karaa inni gaarii ta'es karaa inni hamaa ta'uu danda'us ilaaluu qabna. Kanaaf keessatti amantii keessatti warri beekoo ta'an hogganooti amantii beektoti warra ta'an gahaa guddaa qabu jechuudha. Maaliif yoo beekoo ta'an duula akka nama ajjeesu, akka namni tokko tokko cunqursu, akka namni cubbuu namarratti hojjetu nayyaman yoo beekaa ta'an. Namoonni tokko tokko immoo beekumsi isaanii waa'ee yaraa haa ta'u waan akkasii cabsu. Kanaaf amantii walitti qabanii gaariidha samaadha jechuun nama rakkisa. Garuu gara caalu waan gaarii akka hojjetu namatti himaa, nama gorsaa, akka namni baratu godhaa, akka namni safuu qabaatu godhaa, akka cubbuu hin hojjenne godhaa. Akka humni guddaan kan nama caalu waaqayyo nama argu waan hojjetu hundumaa argee kana sodaatee namni akka waan namaa dhiisu. Lamaffaa immoo namni gaa
biyya lafaa irrattis jireenya gaarii jiraachuu barbaada. Gaafa du'es immoo iddoo gaarii dhaquu barbaada. Kanaaf abdii guddaa kennaaf amantiin abdii hope. Hope is stronger than facts. Abdii kennaaf yoo rakkates rakkina keessa akka itti ba'u gaafa du'es iddoo gaarii akka dhaqu abdii kennaafi kanaaf amantiin iddoo guddaa qaba hawaasa keessatti.